Lammiin biyya Misraa konkolaataa fe'umsaa ulfaataa ilkaan isaatiin harkisee riikardii galmeesse. Viidiyoon Ashraf Suleymaan galmee wantoota dinqisiisoo addunyaatiin gadhiifamee riikardii cabseetii jira. Suuraan viidiyoo galmeen wantoota dinqisiisoo addunyaa dheengadda fuula Inistaagiraamii isaa irratti qoodee wal nama haasofsiisuutti fufeetii jira. Viidiyoon nama suukanneessu kun nama konkolaataa fe'umsaa dheeraa ilkaan isaatiin harkisaa jiru agarsiisa. Viidiyoon ajaa'ibsiisaa fi iraar keessa nama galchu kun Ashraf Maharus Muhammad Suleymaan riikardii haaraa qabatee kan addunyaa wal barsiisedha ture. Ashraf Suleymaan konkolaataa kiloogiraama 15,730 ulfaatu ilkaan isaatiin yeroo harkisu mul'ata. Namni kun haada ilkaan isaatiin wal qabatee jiruun konkolaataa fe'umsaa dheeraa daandii aspaaltii ol fakkaaturra yeroo harkisu namoonni hedduun naannoo san jiran yeroo isa jajjabeessan mul'ata. Kibba Bahaa Misraa magaalaa Ismaa'ilaa keessatti riikardii kanaan dura matuma isaatiin qabamee ture fooyyessuuf kan yaalii godhe Suleymaan riikardii haaraa galmeessuu dandeettii jira. Riikardiin konkolaataa ulfaataa ilkaaniin harkisuu kun Juun 13 bara 2020 kan galmaa'e ta'us galmeen wantoota dinqisiisoo addunyaa dheengadda viidiyoo ajaa'ibsiisaa kana toora miidiyaa hawaasaa irratti gadhiise. Namoonni kuma hedduutti lakkaaman viidiyoo Inistaagiraamii irratti gadhiifame kana yeroo daawwatan irra hedduun isaanii dinqisiifannaa nama kanaaf qaban agarsiisanii jiran. Namoota viidiyoo kanarratti yaada kennan keessaa tokko Suleymaan ogeessi fayyaa ilkaanii cimaan addunyaa tokko isa jiraachuu qaba jeem. Namni biraa tokko immoo ilkaan isaa harka kiyya caalaa hedduu cimaadha kan jee yoo ta'u, tokkos namni beeksisa saamuna ilkaanii hojjechuu qabu Suleymaanii jechuudhaan dinqisiifannaa isaaf qabu ibseetii jira. Namoonni muuxannoo kunuunsa fayyaa ilkaan isaa kan guyyaa guyyaa akka isaaniif qoodu gaafatanii hedduudha. Hindii kutaa bulchiinsa Pradesh keessatti rifeensa isiitiin awutoobisii tan harkiftee Asharaaniitis waa'een isii akkuma Suleymaan kanatti baay'inaan irraa dubbatamaa turuu NDTV'n gabaasa isaatiin yaadachiiseetii jira.